Yooyaa harka fuunii ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu isiniin jennam odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban gaggababsinee qabannee isiniif dhihannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaa isiniin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati gara odeeffannoo keenyaa isin dabarsin isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Mootummaan bilisignaa qophii sochii waraanaa humnoota alaa fi wal waraansa humnoota keessoo biyyaa kanneen akka naannoo Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa keessatti deemaa jiruun muddama hamaa keessa seenee jiraachuu dhagahame. Akka odeessi bahaa jirutti otoo lola biyyoota ollaa wajjin hin eegalin humnoota keessoo nu jeeqan irratti dursinee tarkaanfii diroonii fudhachuu qabna jedhan. Kanaaf naannoo qubsuma riphee loltootaa ta'an mooraa leenjii iddoo battalaa fi magaalaa riphee loltootaan to'atamee jiru diroonii haleeluuf qophii xumuruun isaanii dhagahamee jira. Yoo dirooniin haliiran riphee loltoonni ni laafu jedhanii akka yaadan keessa beektonni dubbataa jiru. Akka karoora bilisiginnaatti xiyyeeffannaan haleellaa diroonii naannoo hooggantoonni TPLF waraana bilisummaa Oromoo fi faannoon bal'inaan sochii gochaa jiraniin qorannee adda baasuun tarkaanfii haleellaa diroonii irratti fayyadamuu qabna jechuudhaan irratti walii galuu isaanii keessa beektonni dubbatanii jiru. Naannoo Tigraayitti walaanni ka'uu mala jechuudhaan lammiileen hedduun naannichaa bahaa jiraachuun dhagahame. Maddeen naannichaa OMN'if akka yaada kennanitti uummanni sodaa guddaa keessa jiraachuu himanii jiru. Kanaanis namoonni hedduun naannichaa bahaa jiraachuu ibsanii jiru. Kana malees wal waraansi ka'uu mala tajaajiloonni garagaraas dhaabbachuu danda'a jechuudhaan namoonni maqaa isaanii akka hin dhagahamne barbaadan dubbatanii jiru. Kun osoo kanaan jiru pirezidaantiin itti aanaa fi hooggansi biiroo bulchiinsaa fi nageenya yeroo Tigraay Liitanaal Jeneraal Taaddasee Wardaa mootummaa federaalaanis ta'e qaama biroo waliin wanti wal waraansa nu geessu hin jiru jedhan rakkoo keessoo keenya bifuma kamiinuu gara wal waraansa nu geessu jechuudhaan dubbatanii jiru. Muradni adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan garee Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu lafti naannoo Tigraay gama lixaa kibba bahaa fi giddugala Tigraay hedduun humnoota mootummaa federaalaa hin taaneen qabatamee jira jedhan. Muradni kun ibsa baaseen sababa kana lammiileen Tigraay hedduun qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu himee jira. Muradni adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan garee pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu immoo muradni adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan garee Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu dantaa uummataa hin qabu dhimma kanaan siyaasa hojjetaa jira. Hojii lammiilee nagaa gara qe'ee isaaniitti deebisuu hojjetamaa jiru gufachiisuu keessatti gahee qaba jechuudhaan dubbatee jira. Murni Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu gama tokkoon lammiileen qe'eetti hin deebine jedhama. As deebi'ee immoo warra lafaa jedhamanii qabatan buqqaatii uummata Tigraay keessaa qooda qaban waliin dhoksan hojjetaa jira jedhe gareen obbo Geetaachoo Raddaa. Lafti waraana kaabaa dura naannoo Tigraay jala ture gama lixaa kibba lixaa fi kibba bahaan akkasuma giddu galeessaan naannoo Tigraay hedduun humnoota naannoo Amaaraa fi humnoota Eertiraatiin qabamee akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Dhimmi kun gamtaa hojjechuu mootummaa Eertiraa fi humnoota naannoo Amaaraa akkasuma murannoo Abuutii Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu irratti qormaata guddaa akka ta'e xiinxaltoonni himaa jiru. Gareewwan kunniin gamtaa tolfachuuf yaalii taasisaa jiraachuu kan ibsan keessa beektonni sababa lafoota kanneeniitiin wal amantaa uumuu rakkataa jiru jedhan. Humnoonni naannoo Amaaraa Abuutii yoo cime lafoota kanneen deebisee nurraa fudhata jedhanii sodaataa jiru jedhan. Kana malees Abuutiin yoo olaantummaa qabate yeroo waraana kaabaa hirmaannaa cimaa taasisuuf Abuutii haaloo nu baha jedhanii humnoonni naannoo Amaaraa shakku jedhu warri itti dhiheenyaan dhimmicha hordofaa jiran. Mootummaan Eertiraa immoo Abuutii waliin haaloo waggoota dheeraa walirraa qaban keessattuu yakkoota loltoota mootummaa Eertiraa yeroo waraana kaabaa raawwateef jedhanii jiru. Dhaabbileen tola ooltummaa Atis Namaa Kiristii fi Caayaa Human Rights Organization jedhaman deeggarsa namummaa uummata Oromoo aanaa Fantaaleetiif taasisanii jiru. Uummanni kun rakkoo bal'aa keessa jiraachuu gareen dhaabbata tola ooltummaa Atis Namaa Kiristii ibsuun xiyyeeffannoo akka barbaadus dubbatanii jiru. Yoo amma furmaanni hin barbaadamne boru akka gargaaruu hin dandeenye rakkina ulfaataa salphaatti furamuu hin dandeenye keessatti kufuu malu jechuudhaan dubbatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kenna waan wajjin turtaniif galatooma ulfaadha.